dandeettii qabu kanatti nama lamantayina ammoo dargaggeessa singayne dargaggeessa illee isinii gorsine takkaawoo nama gartee jaartii hiikee jiru ilmaan qabu akka qeetti kana fa'a isinii finnee kanallee wallaallattanii wal fuutanii nagaan akka hojjeteessan ilmaan isaallee akka ilmaan qeetti laaltee eega qawwati ulii hortullee akka ilmaan qeetti laaltee jaalataa beektii fi illeen jaalatee si beekee hojii jiraatan jeetiin gaa isittillee himee jira garuu gaa harkaatee barbaatti atillee gaa harkuun dirqama isillee harkuun dirqama garuu wakkan silaalte gaa abbaa ilmaanillee yoo taate nama jaalala beeku nutillee gaa duraanillee si beekna nama haasawaas beeku nama dhagabachuu beeku jeetii yaada nama bultii gartee ni bulfata jeetis yaadutti hin beeka isinis gaa nama akka keetii kana barbaatti agartanii taata akka hojjaatu hinaan lammaffaa irratti suma qeebaltii garuu gaa nuti jechuun ni kaagaa si godhuuf takka akka shari'aa sanitti si qeebalchisuuf takka walitti isiniidhuudhaaf akka rabbiin fedhutti hin dadhabnu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota hordoftoota keenya gaa arrallee deebinee isinii dhufnee jirra wanni deebinee isinii dhufneef gaa waan bareedduudhaan isinii dhufne garuu gaa bakka tana keessatti balloon egaa ni beektanii garuu gaa nama gartee jaarsaa jaartii gubbarratti gartee kakaawoo heerumu takkaawoo irra jaalatu dhalaatana hedduu takka jechuun gaa gabaasa galchinee takkaawoo namatti awaaja goonee egaa aboo gama balloo takkaawoo gama mana kiyyaa dhiyaadha jechuun warreen fuudha fedhuus warreen gartee heerumuu fedhuus natti dhiyaadha jee akkuma jirsanitti gaa namni hedduun natti dhiyaatee jira mee asumaanuu gaa jechuun salamata gaafadhume. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu hordoftoota ballootu balloo show hundi keessan akkam nagaa fayyaadha asumaanuu walaa barruu maqaan kiyyaas ifa baas naan jaanii wal barnoota gaarii hajaa jajjabduudhaaf dhufnee agartan jeetii yaada dhiyootnaas waan dhufe arkan jechuun daawwattoota hordoftoota egaa ifa baas jechuun dhiyootan egaa na dhufe egaa innis gaa fuudhaan fedha egaa asumaanuu gaa akkasitti na dhufe egaa dhiyootan illee egaa jechuun gaa inni kunis nama gartee fuudha barbaadu nama gartee ilmaan dhalaa sadii qabu egaa jaartiin isaa eega jalaa deemte takkaawoo eega hiike amata gahee jira eega saniif jechuun gaa gara maktaba takkaawoo mana balloo kanatti na dhiyaate egaa anillee fuudhaan fedhallee jee natti hime anillee gaa mareedheetiin hin jira jechuun gaa dhalaalee hedduudhaanii garuu gaa ta'isa baaftu michiyoo takka qofa jeetii yaada ijoolleen taan gaa bakka takka walteen bultu akka jaarsanitti arra waasit gartee boru bakka biraa garta takka taasisaa tuutaan arkeetiin jira taasisaa tuusan nama gaa jajjabaa nama gartee gaa bultii beeku sanii nama jajjabaa keetii kana barbaaddi garuu gaa isin xiqqoo safuu waan beektuuf natti fakkaanne namni sii ta'u jechuun gaa michoo takkaan arkee jira michoo san gaa jechuun xiqqoo waan ijoollee gartee xiqqoo yeroo deemtuuf michoo san yoon irraa qabdi jeetii yaada anillee gaa mareedheeni garuu gaa nagarsiisi qabartee ilmaan sadii qabu gaa waan heeramu shabaabumaan barbaada takka dasdaraan barbaada naan jette garuu gaa kasi bulchu kanuma ilmaan sadii qabu kana bubbulee jira akkuma keetii kanatti si bulchaa jeetiin gaa keessatti mee isillee amansiiseetiin jira asumaanuu gaa gammadiin siin jaatilleen bagaa gammannee bagaa na jaartee gara toomin siin jaa asirratti ammoo waan takkaa yaada dabalchuu barbaada. Ayyee ni qabdanaan jettee tani namarraa qabu moo isiin tuni tan wal qabannee waliin bultii jaarruu ta'e jechuu bara yaadni yasii galee ni qabda jechuun qiyyan beektaa daa'ima kana jalaa qabdeeti haadha warra keetii godhattee safuun beektu haadha warra keetii sii goonee nama daa'ima jala deemu safuun beeku waa safuu siitu godha. Ayyaanni barsiifama aadaatiin tan beekne barsiisa safuu sii barsiisa daa'ima jala deemuun safuudha. Takka nama safuun qabne daa'imni maal naan ja'anii hin beekne maal naan ja'anii hin beekne daa'ima jala deemuun qabdu namni kun beektaa nama gartee wal fakkaatu wal jala deema maaliif yoo si argatte akka argattee nama akkas bubbuuyittee yoo bultii muuxannoo keessa turee tokkotti ni beektaa qabii naan jechuu keessa ni beektaa isii tana qabii siin garsiisaa waliin si garsiisaa jeetiin jira hogguu wal siin garsiisa immoo isii tana qabattee gaa nuti si alaaleessuu hin dadhabnu haadha keessaanis gaa hedduu olumaa fi takkaa sheekaa wajjin egaa nama gartee fi duratti argamne nama gartee haadha abbaa siillee dubbisee akka shari'aatti niqaa gartee walumaanuu siigonuun harkaa qabaa tan ammoo isii ammoo irraa illee si gabbuse garuu wal agartanii gaa irraa gabbufachuun takkaa wal jaalachuun takkaa wal haasa'uun egaa sirra jirti jeetiin yaadaan bakka tanaaf jechuun gaa bultii ni beektaa nurraa qabiin kiyya kana waan biraatti fudhatanii jira. Asirratti baafachuudhaan barbaade. Bagatti baafatte. Anis hajaafi. Walolatti hin jirru. Walolatti hin jirru nurraa qabdan sanii. Waan biraatti fudhatee. Bultii jaarteetu nurraa qabda. Amma gaa muuxannoodhaa fi dandeettiin qabuunas inshaallah anis rabbii irra na gargaara. Waan khayriidhaatiif hin deema. Sobaasiif miti sobaasitti hin dhufne. Kanaaf waan isiin hin beekne itti himnee barsiisuun aadaa teenya safuu teenya haala diina shari'aa keenyaa barsiisuun
نور جرتي نقول فنا تفرط ربي هاقولو تغلبا ربي نافعولو إن شاء الله نفرتي تايمان إياتوتو تنافيس توتو الله خيا تنمسيس جمتشيفتي مقبقين سنبليسني ربي هاتاجو ترى ربي هاتاجو إن شاء الله سمانو بردو أيوة نتقولو تجتشون سنتا سندار سنة تاسن آرسنة تقوفر تبلغا أنني سرب نوفيس هاقولو تورط طلعتي الناس رافو تيامنو واتو تلالم بيت تيام بوجو سنكا تيام بوجو سن تيخا تجال بيت تسيب اللي بيت أتلم بيتو ربي هاقولو إن شاء الله أكنا ما فورا بافتي أكاسي أما يجو أكنا ما فورتي أكتكوا نما منا جيتينيتي أكاسي لارينجا ميجونا مازيس نما أجايبا نما بولتي بيكو نما كهتك شوز كتي شو متى نما كون نتوكا ما مالي نما نيكو نما تقول ميتا ربني أسيوني وني أشياء سيرو مالي harka Soomaaliyaa kana seenu malee hara suutii ol deemuun jirtu namni itti boqottee beeti qattee dhalaan tun hedduu biyyarraa baatee biyya tana guuttee jirti. Dargaggeessuma kana hin beektu dargaggeessi fuudheetuma gara nu hambiseetu nu biraa deemetti nama meeqaatu ba'a akkasitti as keessattis rakkatee gaanuu kana qunname kana dhufe dargaggeessan na fuudhee kana godhee meeqamiin ta'ettee kaniin namni gargaaree gargaarsallee namarraa guuree kaniin godheefiin qabaa atillee akkasumattuu ni beekta. Fiitoodhaan marii ni beekta. Garuu gaa sanii jechuun gaa dargaggeessa kana jibbitee gaa abbaa ilmaanii takka abbaa nama jaartii qabu nama bultii qabu saniif feenaa jaanii jirti saniif gaa namni jechuun nama gartee jaartii qabu kan ilmaan qabu kana jira saniif kana deemu jira garuu gaa tana dhiisaa tuni safuudha tuni bareedaa miti osoo gartee konfidensi takka dardarri guutee jiru kuni maqaa keessanii miti. Bultii namaatti illee hin diigina namni asii kun bultii takka malee lama hin danda'u gaarii miti yoo gartee akka shari'aatti takka dandeessee lamaffaa yoo qajaajjaate ija bitaa ija mirgaatti yoo laaltee jaartii akka dangoone akka tokko yoo goote malee hin ta'u garuu asitti immoo wani baratanii muratan hin jirtu namni immoo jaartii daleedeetis daleedeetti walitti hidhattanii gaa bultii wasaa takka jettu sanitti hojii deemtanii nama takkaaf tokko malee hin taatu artii qabu kanatti nama lama hin ta'inaa ammoo dargaggeessa illee isinii gorsinee takkaawoo nama gartee jaartii kee jiru ilmaan qabu akka qeetti kana ba'a isinif finnee kanallee wallaallattanii wal fuutanii nagaan akka hojii teessan ilmaan isaallee akka ilmaan qeetti laaltee egaa kawwati ulii hortullee akka ilmaan qeetti laaltee jaalataa beektii illeen jaalatee si beekee hojii jiraatan jeetiin gaa isittillee himee jira garuu gaa harkaa ta'e barbaatti atillee gaa harkuun dirqama isillee harkuun dirqama garuu wakkan silaalte gaa abbaa ilmaanillee yoo taate nama jaalala beeku nutillee gaa duraanillee si beekna nama haasawaas beeku nama dhagabachuu beeku jeetii yaada nama bultii gartee ni bulfata jeetis yaadutti hin beeka isinis gaa nama akka keetii kana barbaatti agartanii taata akka hojjaatu hinnaan lammaffaa irratti suma qeebaltii garuu gaa nuti jechuun ni kaagaa si godhuuf takka akka shari'aatanitti si qeebalchisuuf takka walitti isinii dhuudhaaf akka rabbiin fedhutti hin dadhabnu gara gartee gara niqaa isiniin dhiyeessaa rakkoon qabu karaa qaatii takka ulamaa'ee teenyaatti akka rabbiin fedhutti akka gartee aadaa teenyaattis ni goona yaadini insha Allahi rakkoon qabdu boruuf iftaanillee wal arguu ni dandeessanii jaa takka boroggoon telefoona sidde nakkootti mana kiyya kanatti sin garsiisaa waliin sin qonnamsisaa walaa to'ataniiti achi booda bakka agartee heera keenyaatti ka heera keenya akka aadaa keenyaatti fi akka gartee shari'aatti isin dhiyeessa gaa niqaa isin godhuuf rakkoon qabu dura gaa namni wal harkatee wallaallachuu bareedaa mire. Galatoomni siin jaa dura jechuun waan hin barjuu barbaadatti jaarsa ganda jiru miti jaarsa gandaan jiru. Akkasii. Ammallee rabbisi haa godhu. Wanti inni dhagiyee dhufeef siin beeka hedduu siin beeka hanqa tokko si dhiyeenyaanis hanqa tokko jireenyaaf mashquulummaa ta'ee mammaquma. Haaluma jireenya kanaatti nu bobaasa. Siin beekaas. Haaluma jireenya kanaatti nu bobaasa. Jaarsa gandaan jiru jechuun akkana hafuura nama baafachiisu amma akka hafuura baafatattiin beeka alhamdulillah rabbiif galanni haa ga'u atillee amaanaa ta'eetii fi fuuldura keessatti gaamara rabbi sirrataa jabeessu siin galatoonfadha isiisanis tanuma nagayaa ta waliigaltee gartee waliigalteen nagayaan xumuru rabbi nuuf haa godhu gorsa keenya didduu iseenuyi inshaallah tana waan siin jechuudha baay'ee takkaatti qabdu si qofallee jechuun galatoomi galanni kee hin badini si qofallee miti jechuun gaa namni hedduutu dargaggeessinis namummaan gaa jaartii hiikeessa jechuun kagartee amma takka amata lama ama sadii kan dabanii gaa kan fuudhin dhalaan gaa deddeemtuun tunnaan ta'u miidhatummaan gaa hedduu keessa beektaa hedduu qorannoo gaa isaan kanaatti qoratta nama dhiiraatiif dhalaa hedduullee gaa icciitiif waa hunda illee ni beektaa miidha tanaa taatu ni beektu jee
nama duga keessa na dhufe nama gartee maruu telefoona kaa'u egaa kaameraallee maruuf takkaa'u haayisuusu kanallee egaa ol baasuun taane nama egaa karaa keessatti gaachuun gaa waliis boosufne walittis jaarreerra ani jechuun gaa fuudhee karaa walamaayee teenyatti karaa gartee heeraa takkaa'u aadaa teenyatti itti dhiyeessaa manguddoo teenyatti manguddoon teenya gaa akkasitti ni qaaqootee warraa fi gartee haadha abbaa isaaniitti dubbifte walii halaaleessiti karaa haraamiin hin deemnu karaa halaaliin deemna nama gartee immoo kan wajjala deemu kagartee wala naaleeffatin kagartee haraam takkaa'oo waan malee dalagu sayillee nu beeksisi karaa keetiini maaliif nama kasinillee fidheessine haala shari'aatiif kan hunda gartee nama sheekaa bira geessine itti himne wanni kanaa kun bareedaa miti safuudha aadaan teenyattillee akkanaatti miti karaa shari'aattillee akkanaattillee shari'aas dhalaallee barsiifne dhiirallee barsiifne karaa gartee shari'aatiin aadaa teenyaan jechuun gaanii kaayinee fi hojii jiraachisuu hin dadhabnu nama akkasii yoo gartee nutti himin siin jaati. Kun dirqama keenya namummaa jechuun eega duraan dursee rabbiin nama godheessi uume mirga kee baattee mirga obboleessa keetii obboleetteetii eeguu kan beekne itti himuun dirqama itti himan malee itti hidhanii akkuma jaansanii dirqama waan sirra jira natti himte akka natti hidheeti amma kana oguu gartee karaa keenya jechuun gaa dhiyeessi jechuun waan dhiyeessu barbaadan wallaahi hiyyaan hanqaan beekuun namaan beekuun karaa shamarraniitiinis karaa dhiiraatiinis kabultii hiikee adda biyee fi kagartee isiin dirqidhaan jira akka adda bahuun ni jira. Ni jira. Saniifuu adda bahuun ni jira. Waliin ni jira. Garuu maaliif beektaa? Dargaggeeni faan keessaa maaliif jechuun asirratti jechuun gaa waan nama bu'uura ni beektaa? Takkaawoo haasofnee wanni galla kunuuf namni akka warraa baratu jechuuf. Yoo hin haasofne namni waa warraan baratu. Qilleensa kana namni jechuun waa hedduu barate jechuuf. Nama tokko dargaggeessi kan wal jaalanne jee akkanatti hojii deemee jechuun gaa waan badii hojii dalagu. Himachuu sodaatee waan badii hojii dalagu. Dhalaanis waan badii hojii dalagu. Waan badii hojii dalagu. Wanni sanii karaan saniin safuudha. Karaan saniin ta'u. Karaa keenya dhiyaadhaadha. Karaa umlaamaa deebisinee namni wal fuudhuu qaba. Maaliif karaarra deemanii takkaawoo bakka bakkaa deemanii namni gaa waan badii dalaguun qabu kan wal jaalate wal jaalachuun rakkoon qabu safuus hin qabdu nu dhiyaadhaa jenna eegaa nuti illee gaa gara gartee karaa shari'aa karaa gartee nama ulamaayee teenyaatti isin dhiyeessine gama gartee akka rabbiin fedhutti akka shari'aatanitti ni kaallee isin goonaa eegaa haraam akka hin daleeyne jeetiin gaa nama gartee hundaafuu gaa itti dhaamu jira ati immoo garuu jechuun nama kana nama wajjaalatu kan wajjala deemu yoo gartee dirqama immoo amaana itti dabarsi sirra haayee jeetii yaada nama beektutti illee himi anillee gaa nama hundatti hima namni hundinni gaa himu dhalaa ta'uu dummaate tanaas jechuun gaa akkasitti nama jaarsaa jaartii jala murree jechuun dargaggeessa yoo gartillee akka bultii namaatti sillaayine akka isinis bultii harkattu akka bultii jaarrattu ni goona gama keenya dhiyeessaa isin jenna namni harkallee naa dhiyeessu nama hundatti himin sin jaa anammoo nama hundatti himutti jira nama gaa gara keessaatiin nuti gaa nama hedduu fuusunnee takkaawoo heerumsiifnee takkaawoo gaa jaarree jirra inshaallah rakkoon qabu nama hedduu wajjin jirra karaa keessaatiin karaa akka ta'e asuma keessatti ammas karaa akka ta'es gargaaruu jira kabayyaa dhabillee gargaaruu jira eegaa akkasumatti namni wal bira dhaabbachuuf bareedaadha meegaa asumaanuu gaa yaada qabdu taatumuura dhaammachuun isa deessiseeti yaada. Wanta asirratti dhaabbannu galatoomaa baay'ee takka yaada bareedaa kaaftee kun dirqama nama hundarra jiruuti rakkoo ganta hawaasa keenya keessa jiru hawaan beekne itti himuun hubachiisuun akkana jettee xurree wal garsiisuun kun dirqama namummaa sabummaadhaati maa heddummannas hin jennu alhamdulillah rabbiin bagaduu heddummina keenya wajjin heddummina kabajaa qabu gurra fi goonee maatii keenya biraa dhufne saniis kabajaa gurra itti goonee bakka jirru kabajaa maqaa bareedaadhaan wal barsiisuun aadaa safuu bultii akkaataa itti namni hawaasa wajjin jiraatu agarsiisuun wal barsiisuun dirqama namummaati. Tasheekkotiidhaatis dirti hayyoota tiksota hedduu jira kanaafuu karaa hundaan karaa sirna gadaati asumaanuu galatoomii nuu bulii jaarsa qeebuluu kanamaan gartee namaan buluu miti kan namni buluun rabbii gadi yaada bareedaadha asumaanuu galatoomii sinjaa rakkoon qabu fiitoo gartee itti aantuun hanga gartee isinii deemnu isinillee daawwattoota keenya gaa du'aayii fi waa hunda akka nu gootan akka komentii bareeduu barreessitanii nu gargaartan akka gartee immoo nama rakkatee fi nama gartee gaa heeruma takka dhabee takkaawoo ka heerumuu deemu takkaawoo ka jaartii adda baasuu deemu eegaa dhalaallee akkasutti gama keenya akka ergitanii nu godhaa isinii jenna asumaanuu gaa إن شاء الله نجيان نوترادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.